Safarootaa fi gosoota kofootaa. Safarootaa fi gosoota kofootaa kana keessa eegaluun dursaa jalqaba irratti meeshaan kofa safaruuf gargaaru yookiin immoo meeshaan kofa safaru maal jedhama yookiin immoo kan kofa ijaaru. Meeshaan asirratti argaa jirtan kuni pirotiraaktarii jedhama. Pirotiraakteriin kun meeshaa mijaa kofa safaruu fi akkasumas immoo kofa ijaaruuf gargaarudha. Meeshaan pirotiraaktarii jennuun kun walakkaa geengoo kan ta'ee fi qarqarri isaa bakka walqixa tokko walqixa 180tti qoqqoodamee digirii golboo jedhamu kan qabudha. Meeshaan pirotiraakteriin kun walakkaa geengootii qarqarri isaa yookiin immoo daangaan isaa kun akkasumatti akka argitanitti daandii kanarraa bakka walqixa ta'e 180tti qoqqoodamee jira. Meeshaa kanatti gargaaramnee kofa nuuf kenname kamiyyuu safarus ijaarus ni dandeenya. Yuunitiin beekamaan kofti safararri tokko ittiin ibsinu digirii jedhama. Mallattoon digirii immoo akkuma asirratti argitan kana 0 gooneet akka paaworii yookiin ekspoonentiitti gara oliititti kaa'uu ni dandeenya. Fakkeenyaaf tokko digirii yoo jenne akkasitti gara oliitti irratti hoosisnee barreessinaa jechuudha. 4 digirii yookiin 54 digirii jennee haala saniin barreessuu ni dandeenya jechuudha. Mallattoon kun amma asitti maal argisiifti? Digirii argisiifti jechuudha. Itti aansinee mee immoo akkamitti kofa nuuf kenname tokko meeshaa pirotiraakteriitti gargaaramnee ijaaruu dandeenya. Kanaaf kofa kenname tokko pirotiraakterii safaruuf tarkaanfilee armaan gadii hordofi jedha. Jalqaba irratti tokkoffaa pirotiraakterii varteksii koficharra kaa'i jedha. Handhuura pirotiraakterii kan jennuun mallattoo ishee achi keessatti ol dhaabattee jirtu kana jechuudha. Isheen kun handhuura pirotiraakteriiti. Ishee kana varteksii kofa kennamee irra keenyaa jechuudha. Lammaffaa rogoota kofa uuman yoo jennu rogoota kofa uuman keessaa tokko sarara qajeelaa pirotiraakterii kan safarri digirii isaa 0 irra kallatteeffame irra keenya. Kana jechuun asirraa jiran lamaan keessaa tokko kofa 0 irra kallattiin keenya. Kana jechuun kofa 0 iddoo kana jira kallattiidhaan achi gubbaa keenya erga keenye booddee sana booddee sadaffaa irratti immoo safara yuunitii pirotiraakterii kan roga lammaffaa irra taa'e dubbisna. Isas kan gara jalaatti dubbisna. Fakkeenyaaf asirratti pirotiraakterii kana kun akkuma asirratti argitanii tuqaa handhuura yookiin immoo varteksii iddoo kanarra erga keenye booddee kufni qarqara gara gatii kun akkasitti 0 irratti qajeelee sana booddee roga lammaffaa kana kan inni qajeele keessaa meeqaffarra laallaa? Lammaffaa kun meeqatti qajeeledha? Isa kam laallaa as keessaa? Kan gara gadii kana laalla. Kan gara gidduu yoo laalle asitti 0 10 jedha 20 jedha 30tti qajeela. Kanaafuu safarri kofa kanaa digirii 30 jechuudha. Fakkeenya wajjin kofoota kenname kana akkaataa itti safaruu dandeenyu haa laallu. Fakkeenyaaf isa R jiru kana yeroo laallu kofni nuuf kenname as keessatti kofa caa baa a sarara halluu cuquliisa dibame kana as keessatti pirotiraakteriin keenya handhuurri isaa varteksii irra taa'ee qarqara sarara yookiin immoo rogni jalqabaa kun asitti 0 digirii irra taa'ee rogni lammaffaa immoo gara olii kan jiru kun jechuudha. Baacaan kun kan inni irra kallattiin taa'e ilaalla. Isa kana yoo laalle iddoo kanatti iddoo tuqaan diimaa mul'atu kanatti dubbisna. Inni meeqa? 60. Kanaaf kofti caaba'aan kun safarri digirii isaa
60 ta'a jechuudha. Kan baa kana koottati ilaala. Baan kunis asitti kallattiin kofni nuuf kenname kofa daa ee fi fa. Daa ee fa. Daa ee faadha. Isa kana immoo safaruu fi jalqaba irratti pirootiraktarii keenya handhuura isaa varteksii nuuf kenname yookiin varteksii kofichaa yookiin bakka kofni itti uumame irra keenya. Sana booddee immoo rogoota jiran keessaa roga tokko 0 digirii irra keenya. Isa lammataa immoo meeqatti akka inni qajeele dubbisna. Kana keessaa kan gara gidduu dubbisna. Inni kun asitti kallattiin meeqarratti qajeele 90 jechuudha. Kanaaf kofni kun 90 digirii. Caarra kan jiru immoo haalaan. Caarra kan jiru kofni nuuf kenname xaa yaa zaadha. Kofa xaa yaa zaa kana dubbisuuf immoo jalqaba irratti handhuura pirootiraktarii keenya tuqaa varteksii irra erga keenya booddee roga tokko 0 digirii irratti qajeelchina. Sana booddee rogni hafe meeqa irratti akka inni qajeele ilaallaa jechuudha. Isa keessa akka gara gidduu ilaallaa. Isa kana gara gidduu ilaalle inni kun 72 irra darbeera. 2 darbee 72 ta'a jechuudha. Isa kana immoo kan ilaallu taate asirratti kofni nuuf kenname uu vaa waadha. Kofa uu vaa waa kana yeroo dubbisnu as keessatti akkuma dursa jenne handhuura pirootiraktarii tuqaa varteksii irra erga keenya booddee roga gara jalqabaa san 0 digirii irratti qajeelchina. Roga isa lammaffaa immoo meeqa irra akka inni jiru ni ilaalla. Kanaaf isa kana yoo ilaallu asitti 127 30 biraan geenye xiqqoo ni hafa. Isa sanis gara olii gidduurra kan jiru kana lakkoofnee bira gahuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf haala kanatti gargaaramnee kofa nuuf kenname kamiyyuu safara isaa beekuu ni dandeenya jechuudha. Qabiyyeen itti aanu gosoota kofoota. Safara digirii isaan irratti hundoofnee kofa bakka garaagaraatti qoonnaa. Jalqaba irratti digirii isaanii irratti hundoofnaa. Jalqaba irratti kofa 0. Kofa 0 kan jennuuni xiyyoonni kofa uumuu danda'an lama jechuudha. Tuqaa ka'umsaa tokkicha irraa ka'uudhaan yookiin tuqaa tokko qaban lama walirra yoo ciisan gidduu isaaniitti kofni uumamu jechuudha. Kana jechuun as keessatti xiyyoota lamatu jira. Xiyyi tokko isa kana, xiyyi tokko immoo isa kana. Kallattiidhaan kallattii tokko deemu akkasumas immoo walirra ciisanii isa kana yoo safarru safarri kofti isaa 0dha. Kanaaf kofa 0 jennaan. Inni lammaffaa immoo kofa akiyuutii. Kofa akiyuutii kan jennuun kofa safarri digirii isaa 0 fi 90 gidduu ta'e jechuunis 0 fi 90 hin dabalatu jechuudha. Jara kana hin dabalatu. Isa kanas hin dabalatu. Isa kanas hin dabalatu. Garuu gidduu isaanii jechuun isaanis asitti tokko kaasee hanga 89tti kan jiru hunda isaanii dabalataa jechuudha. Fakkeenyaaf dana irratti kaasuu yoo barbaanne fakkeenyaaf kofni kun yoo kan nuuf kennamu taate safara kofa kanaa safarri kofa A baacaan kun fakkeenyaaf pirootirakteriitti gargaaramne yoo safarre 50 ta'a jechuudha. 55 ta'a. Inni kun immoo fakkeenya isaa jennee fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Sadaffaan immoo kofa sirrii. Kofa sirrii kan jennuun kofa xiyyoonni lama sararoonni yookiin xiyyoonni lama waliif perpendikularii ta'an gidduutti kofni uumamu kofa sirrii jennaani. Kofa sirrii safarri digirii isaa immoo 90 digirii qofa. Asirratti akkuma argaa jirtan fakkeenyaaf kofa A baacaan kuni kofa sirriidha. Safarri digirii isaa asirratti mallattoon kun perpendikularii ta'uu argisiisa. Kanaafuu safarri digirii isaa 90 jechuudha. Inni afuraffaan immoo kofa obtiyuusii. Kofa obtiyuusii kan jennuun kofa safarri digirii isaa 90 fi 180 gidduu ta'edha. As keessatti garuu 90 hin dabalatu 180 hin dabalatu 91 kaasee hanga 179tti kofoonni jiran hundi isaaniitu eenyu jalatti ramadamu? Kofa obtiyuusii jalatti ramadamu. As keessa haala kanaan kofa obtiyuusii tokko ijaarree laaluu ni dandeenya. Fakkeenyaaf kofa A baacaa kana yoo kan ilaallu taate kofni kuni kofa obtiyuusiitii safarri digirii isaa fakkeenyaaf yoo safarreetiin hin jennu 140 ta'a jechuudha. Inni shanaffaan kofa qajeelaa. Kofa qajeelaa kan jennuun kofoonni xiyyoota lamaan tuqaa ka'umsaa tokkicha qabanii fi kallattii faallaa waliinii qaban gidduutti kan uumamu kofa qajeelaa jedhama. Kana jechuun xiyyoonni lama tuqaa waliinii
tokko qabu. Garuu immoo kallattiin deemsa isaanii garagara. Fakkeenyaaf xiyya kana yoo fudhattan kallattiin deemsa isa kanaa kan kanaa immoo kallattii kana deema. Garuu tuqaan ka'umsa isaanii tokkorraa ka'uun kallattii garagaraa deemanii gidduu kanatti kan uumamu kofa qajeelaa yookiin immoo kofa safarri digirii isaa 180 ta'e qofaadha jechuudha. Kanaafuu kofni qajeelaan kun safarri digirii isaa 180 qofa. Inni itti aanu kofa rifileksii. Kofa rifileksii kan jennuun kofa safarri digirii isaa 180 fi 360 gidduu ta'edha. As keessatti 180 fi 360 hin dabalatu, garuu warra gidduu isaa sana ta'anii jechuudha. Kanaafuu 181 kaasee hanga 359tti kan jiran hunda isaatu kan hammatu kofa rifileksii jenna. Kofni kunillee yeroo ijaaramu kallattiidhaan kan kofa qajeelaarra gara gadiitti kan naanna'u jechuudha. Fakkeenyaaf xiyyi kun kallattii kana deeman kun gara gadii deema. Kanaafuu duuba kanarra kan jiruun kofa rifileksii jalatti ramadama. Fakkeenyaaf asirraa kaafnee hanga asitti kan jiru kana yoo kan safarru taate fakkeenyaaf akka safaraa asirratti mul'atu kofni abaacaan kun 265 ta'a jechuudha. Kanaafuu inni kun fakkeenya kofa rifileksii tahuu ni danda'a jechuudha. Inni dhumaa immoo kofa geengoo guutuu. Kofa geengoo guutuu kan jennuun immoo kofni kun kofa xiyyi naanna'u tokko jechuudha. Naanna'ee naannawa guutuu erga xumureen booda bakka inni jalqabaa sanitti deebi'ee kofni uumamu kofa geengoo guutuu jennaani. Kofa safarri isallee 360 qofa kan ta'edha. Fakkeenyaaf ka'umsi isaa asitti iddoo kanarraa ka'ee akkuma asirratti argaa jirtanii guutuu kana naanna'ee deebi'ee hanga bakka kanatti deebi'utti guutuun naannofni yookiin marsaan inni deeme kun 360. Kanaan immoo kofa geengoo guutuu jennaanii jechuudha. Egaa guyyaa har'aa kan ilaalle waa'ee safaroota fi gosoota kofootaati. Safaroota keessatti meeshaan kofa safaruu fi yookaan immoo ijaaruuf gargaaru pirotiraaktarii jedhama. Pirotiraaktarii kun akkuma ilaalle kana adeemsa isa ittiin safaruu dandeenyu pirotiraaktarii kana yoo safarru yuunitii nuti ittiin ibsuu dandeenyu digirii jedhama. Digirii mallattoo isaallee akkuma asirratti ilaalle kana taha. Kofa kenname tokko pirotiraakteriitti gargaaramnee safaruuf tarkaanfilee hordofamuu qaban tokko isaatiin ilaalle kanaatti gargaaramneetiin kofa nuuf kenname tokko akkamitti akka safaruu dandeenyus hunda isaatu fakkeenya wajjin fudhannee ilaallee jirra jechuudha. Inni lammaffaa irratti ilaalle immoo gosoota kofootaati. Gosoota kofootaa safara digirii isaan irratti hundoofne bakka garagaraatti qoonnaa. Jalqaba irratti kofa zeeroodha. Kofa zeeroo kan jennuun kofa safarri digirii isaa zeeroo qofa ta'ee, lammaffaan kofa kiyuutiiti. Kofa kiyuutii kan jennuun immoo kofa safarri isaa 0 fi 90 gidduu ta'e. Isaanis immoo 0 fi 90 kan dabalannee warra gidduu sana jiran hunda isaanii akka. Inni sadaffaan kofa sirriidha. Kofa sirrii kan jennuun immoo sararoota waliif perpendikularii ta'an gidduutti kan ijaaramuu fi safarri digirii isaa immoo 90 qofa akka ta'edha. Inni afuraffaan immoo kofa obtiyuusii. Kofa obtiyuusii kan jennuun kofa safarri digirii isaa 90 fi 180 gidduu warra ta'edha. Isaanis 90 fi 180 kan dabalanne warra gidduu sanii hunda akka dabalatu ilaallee jirra. Inni shanaffaan immoo kofa qajeelaadha. Kofa qajeelaa kan jennuun kofa xiyyoonni lama tuqaa ka'umsaa tokkorraa ka'uudhaan kallattii garaagaraa yoo deemanii gidduu isaaniitti kan uumamu kofa qajeelaa innaa safarri digirii isaa immoo 180 qofa akka ta'e ilaalle. Inni jaaffaan immoo kofa rifileksiidha. Kofa rifileksii kan jennuun kofa safarri digirii isaa 180 fi 360 gidduu kan ta'edha. 180 fi 360 akka hin dabalanne ilaalle. Inni torbaffaan kofa geengoo guutuuti. Kofa geengoo guutuu kan jennuun kofa safarri digirii isaa immoo 360 akka ta'e ilaallee jirra jechuudha. Kanaaf barnoota keenya asumarratti xumurraa. Viidiyoo kana daawwattanii hubannoo gaarii akka irraa argattan abdii qabna. Galatooma.